عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليون كي كبجمو في جالة تمام. فجأة قاعد على سنين جتة إن شاء الله فيديو أجايباتك فيديو فرنا قبيس اللي فيتين ترى لايك قدا سبسكرايب سنين جتة أني فيديو فرنا باينا أسني فيديو تاع إن شاء الله وان إرا بكمتي حاجتك إرا بيان بيكو إتراجت ولا أما تكوان هو النوك أبو الراج جوبانتي أيه أبليون كي كروجي كينتي أصلا سيدنا دورا قباب بنا وان سنه مو بربادو تقطع ترى إن اللي ما له جتة كالتان كوني صوراني كوني نورمالي نمني كمو صورة شو دندا جتول كيسة تدبرتين ulfalle akkasuma dubartiin deettillee fayyadamuu dandeesse dhiibbaa tokko waan hin qabne dhiironni illee fayyadamuu danda'an dhiibbaa tokko iyyuu hin qabu pirootiinii oriijinaala fayyaa qabeessaadha jechuudha waan tokko kan dhukkubbii tokko waan tokkoof nama saaxiluu hin dandeenyedha kanaaf obboleewwan kiyya hundi keessaniyyuu itti fayyadamaa yeroo tokko yeroo hedduu keessa yeroo keenya kanatti obboleewwan keenya gaafa dhugaa yeroo gabaabaa keessa biyya galee laalee dhufillee immoo namuudate deebi'e jechuudha yoo ciniinsuun nama qabdu manatti dafuun hafamee jira akka duraanii miti fiiganiitu maduruu bakka hin jiru dandeettiin tokko humni tokko hin jiru ijoollee keenya biyya arabaatii galan kana keessa humni tokko hin jiru jechuudha dandahan jechuudha ciniinsuun dandahanii yoosuu operaasyooniidhaan gariin osoo waan fuulaan argine osoo waan tokko hin argine qaamni isaa akka gogeetti jechuudha operaasyoon godhamee daa'imti qollaan keessaa fuudhamaa jechuudha obboleewwan kiyyaa kanaaf kan saaxilu pirootiinii dhabuu qaama keenyatii jechuudha egaa gara hojii keenyatti seenna tartiibaan egaa obboleewwan kiyya maqaan isaanii kuni looziidha loozima jedhama kun immoo tuyyuu looz fuul suudaaniidha fuul suudaanii jedhama inni kun immoo tuyyuu ayna jamaal yookaan immoo gargaa jedhama biyyoota arabaa tokko keessatti jechuudha faayidaan isaallee kana jedhamee hin dhumamu faayidaa hedduu qaba jechuudha akkasuma kuni habbal aziz jedhama bakka kamittuu naannoo kamittuu habbal aziz jedhama kun immoo kaajuu jedhama loozima gosa loozitii jechuudha inni kun immoo simsim yookaan zinjilaan jedhama kun immoo atara akka kennatti garuu sooyaa yookaan soojaa jedhama arabaan kun immoo tuyyuu adas akkasuma misiraa jechuudha adas jedhama imbeeytan hedduun keessan garuu immoo irra deebi'amee maqaasaa waan jedhameefi jechuudha kun immoo maal jedhama isaa shuunfaan jedhama akka kennatti hajjaadha jechuudha kun immoo tuyyuu joozal hindiidha mabshuuruu jechuu yookaan immoo isaa bubbututamee jechuudha helbaadha bishii namuu beekaa kun immoo tuyyuu shamar jedhama shamarri kun faayidaa kanan jedhamni qabu akkasuma yaansuun jedhama kun habbal hiluu jedhama mana gariitti jechuudha biyya gariitti arabdoota garii biratti jechuudha hundi isaaniitu erga tartiiba kanaan akkuma footootti argitan kana akkuma maqaa isin hime kana ni ifama jechuun hundi isaaniituyyuu akkaataa itti ho'istan akkaataa itti hanga xumura viidiyootti dhaggeeffadha tokkoffaa kan ho'isne jechuudha kana keessaa kan isin hin ho'isne aynal jamal yookaan gargaa kan hin ho'istanii jechuudha isa hin ho'isuun qabdanii waan bifa zayitaa qabuuf jechuudha akkasuma kaajullee hin ho'istan loozii akka jajallataa kanas hin ho'istanii jechuudha waan sana irraa hafeen hunda isaaniitu ni ho'istan looza sadiin bichaa keessaa hambiftanii looz fuul suudaanii sanallee ni ho'istu hundumaayyuu ho'istanii lab gootanii haa inni gogoydanii kan irraa quncoo fakkeenyaaf akka fuul suudaanii kan irraa quncistanii qopheessanii bareechistanii qulqulleessitanii yaansuuna keessallee akkasuma mootu shamara keessallee surtanii qulqulleessitanii huubarraa waan ta'an firaafirii xixiqqoolee waan gosa biraa taate keessaa baastanii erga qulqulleessitanii hundaayyuu gosaan daayitanii jechuudha yoo ta'ellee ka walitti makuu dandeessan shamarii fi yaansuun walitti daakuu ni dandeessan kaawwan garuu garagaratti daakaa hunda isaanii garagara daaktanii erga qopheessitanii booda walitti naqxanii miksi gootan waliin dhooyitanii jechuudha haaduu qorroo eegdanii daaktanii ergeessan miksi gootan miksi eega gootanii booda immoo maal gootanii fuutanii waan qadaaddoo qabu jechuudha waan feetan pilaastikis ta'uu yookaan immoo tuyyuu bilillee waan akka bilillee yookaan waan akka gizaazallee ta'uu
guma feetan garuu waan irraa qunceen isaan kakaanin jira qorqorroon tokko yoo waa itti godhan jiidhee akkasirraa qoqqoncamu jira waan akkasii ta'uun qabaatu erga waliin dhooftanii geessitanii akka bullaa'e kanatti jechuun hundaa walitti naqxan jechuu tokko jirraa nambistanii walitti naqxanii ergasii waan qopheeffattan meeshaa qulqulleessitanii qulqulluu qopheeffatanii naqxanii kan qadaadaa bakki isin kaayuu qabdan mukayyiif naannoo mukayyiifni jiru fakkeenyaaf matbaqa tokko mukayyiifni hin jiru yoo hammaate baduu danda'a maaliif wantoonni amma walitti naqne kun wantoota zayita qaban jira jechuudha waan akka ayinii jamaal akkasuma looziiwwan zayita qaban jechuudha jarri kanaafuu baduu danda'a yoo danda'ame firiijii keessan firiijiin hin danda'amne yoo jettan matbaqa qorri jiru kaa'uu dandeessan firiijii garuu taljii keessa osoo hin taane firiijii fireezara osoo hin taane firiijii ID keessa kaa'uu dandeessanii jechuudha isuma kudaaraa keessa foolii tokko hin qabu dhandhama badaa tokko hin qabu nyaata noormaalii pirootiinii fayya qabeessa qaama keenya soorata keenyaaf nu barbaachisu akkasuma deettuun gaafa ciniinsu maaliif wanni fuulaa irraa hin baa maaliif waan fuulaa hin argine maaliif ciniinsuun hin argine wallaahi yeroo kanatti ciniinsuun hawwama jira obboleewwan keenya ciniinsuu keenya booda feerumnee deennu yoo barbaanne addalleen kunne heerumnellee addaan kunne taanan deennellee adda kunne taanan itti deebineetiniin adagaa biyya arabaa kanarraa dandamannee akka gaariitti ilmoo keenya dhallee guddifachuuf baay'ee qaamni keenya pirootiinii viitaaminii adda addaa qabaachuu qaba soorata salaaxaa adda addaa baay'isuu qabnaa jechuudha. Akkasuma qaamni keenya dhugumatti yoo goge jechuu furdatee fi miti ilmi namaa akkanatti achi namni tokko furdina ofii of laalee ani hin furdadhu hin barbaadu kanarraa nyaata dhiise jedhe nyaata kalagatu jira jechuudha guyyatti yeroo takka nama sooratu beeka jechuudha dhugaa sun miidhaa guddaa isinirraan gaabboleewwan kiyya inna amma karaa qalxaa kiyyaatti yoo isiniin deebi'e ergasanii akkaataan itti soorata isaa jechuudha erga qopheeffattanii geessitanii ganama akka irraa kaataniin maankaa tokko jechuu kana maankaa tokko maankaa jabaa pilaastika illee argattan maankaa birallee maankaa jabaa tokko fuutanii daa'ima orijinaala yoo argattan daa'ima orijinaala bitattanii daa'ima orijinaala san maankaa tokko ta'ee lama ta'ee siniitti gootanii kana fuutanii itti gootanii waliin laayixanii nyaattan yookaan waliin dhoyitanii jechuudha nyaattan ganama subii jechuudha. Akkasuma ammallee sa'aatii misaa booda isa tokko jechuudha zubaaditti gootanii yookaan labana gootanii yookaan haliibatti gootanii isa tokko maankaa tokko fayyadamtan ammallee jechuudha. Akkasuma yoo dandeettan sa'aatii maksasii yookaan naannoo asrii sa'aatii deebitanii waan soorattan yoo qabaattan ni soorattanii jechuudha nyaata booda sooradhaa. Innaa ammallee mootiyyuu galgalallee hirriba dura jechuudha aannan yoo jiraate aannaniin jechuudha aannan isa aannanuma mi'ii jedhana akka kennatti aannan mi'ii kana jechuudha isa sanaan daffisanii dhuguu dandeettan haliib niidoo qabaattan taana haliib niidoo itti gootanii walitti kanallee maankaa tokko gootanii daffistanii dhuguunii jechuudha kunni hundillee yoo jiraanne bishaan illee dhuguu dandeessan haala kanaan naaf hin tolu yoo jettan akka shoorbatitti jechuudha kanarraa maankaa lama fuutanii burcuqqoo tokko bishaan fuutanii ibiddarra bishaan eegata kaattakee booda jechuudha yoo bifa shoorbatiin nu barbaachisettan xiqqeessanii sukkaara irra buufattanii ergasii kana maankaa tokko guddaa isaa yookaan maankaa tokkoof gimmaash itti guutanii waliin dhoyitan sirriitti wal fudhachiistanii teettanii akka shoorbatitti illee dhuguu dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu haalli itti soorataa akka fedha keessanitti garuu waan kana guyyatti yoo dandeettan yeroo 4 sooradhaa yoo dadhabdan yeroo 3 yoo isin eegame yeroo 2 sooradhaa. Ergasii ji'a tokkoof isinuyyuu laala boqoon keessan bareedee rifeensi keessan dheeratee qaamni keessan gogaan harka keessanii gogaan qaama keessanii miidhagee akkasuma dabbaan keessan bareedee jechuudha dhugaa pirootiinii guutuu dhiigni keessan argatee qaamni keessan argatee baay'ee of jaallattan jechuudha gaafa qaamni keenya guutuu soorata barbaadu argatee sammuun keenyallee aktiif ta'ee yaaduu jalqabaa jechuudha viidiyoon har'aaf egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoon har'aaf qabeessinu dhufe kana fakkaataa yoo viidiyoochi isinitti tole laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaa amma viidiyootti aanu walitti deemnutti nagaan naa tura.